Maqaa addaa Abbaa Cabsaa jedhamuun kan beekamu Dr. Naafiyaad Geetuu yuutuubii irraa badhaasa argate. Dr. Naafiyaad yookiin Abbaa Cabsaa ogeessa fayyaa dirreen Oromiyaa biqilchite keessaa adda dureen nama saba isaa tajaajilaa jiru. Abbaan Cabsaa armaan dura kitaaba faaya fayyaa hawaasa isa jaalatu biraan ga'eera. Waggaa tokkoon dura gara miidiyaa hawaasaa goruun barnoota fayyaa, qophiilee bashannansiisoo fi barsiisoo dabarsaa tureera. Ammas dabarsaa jira. Keessattuu fuula yuutuubii Dr. Naafiyaad Geetuu Ofishaal jedhuun gorsaa fi barnoota kennaara. Kanaanis hordoftoota 100,000 ol waan horateef badhaafame. Badhaafamuu isaattis gammachuu itti dhaga'ame ibsatee jira. Nama ga'iinsa kanaafis hordoftoota isaatiin badhaasni kun kiyya qofa osoo hin taane keessani jedheera. Keessattuu sabiskiraayib, laayik, koomentii fi sheer warri gootan guyyaa har'aa gammachuun kun gammachuu keessanii. yuutuubii sabiskiraayib gochuun wal jajjabeessuun gabaa addunyaatti wal beeksisuu fi wal bira dhaabbachuu qabna. Dr. Naafiyaad yookiin Abbaa Cabsaatiin irra deebinee baga gammadde jenna. Ijoollee teenya tan biraatis yuutuubii isaanii sabiskiraayib gochuun addunyaatti ol baasaan dhaamsa keenya. Obsaa Miidiyaa Sarvis sabiskiraayib godhaa. Jabaa ofii abbaatu jabeeffata.